Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaaneerraa oduu har'aa waliin Alamaayyoo Qannaati. Yuunivarsiitii Jimmaatti mormii barattootaa eebila darbee ka'een wal qabatee barattoonni yuunivarsiitichaa to'annoo jala oolanii turan yakka ittiin himataman irraa bilisa waan ta'aniif barnoota isaaniitti akka deebi'an yoo murtaa'es qaama bulchiinsa yuunivarsiitichaan akka mooraan seenee dhorkamne jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Akka himannaa barattoota kanaatti sababa barnoota isaanii irraa ugguramaniif rakkoo adda addaaf saaxilamanii jiru. Usmaan Ukkume gabaasa dabalataa qindeeffateera. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti waa'ee maaster pilaanii Finfinneetiin wal qabatee mormii dhageessifamaa tureef barattoota jeequmsa akka uuman kakaaftaniirtu sababa jedhuun barattoonni to'annaa jala oolfamanii turan. Barattoonni to'atamanii turan manni murtii bilisaan erga baasee booda gara barumsa isaaniitti deebi'uuf yaalanis dallaa yuunivarsiitii akka hin seenne yuunivarsiitichaan dhorgamuu isaanii barataan nagaa isaatiif jecha maqaa himachuun feene tokko dubbate. Barattoota mana barumsaa irraa bara darbe sababa gocha adda addaatiin evolutionii adda addaa uume jedhanii hidhanii erga hidhanii seerri qoratanii osuma isaanii yakka kan qabne kunneen kun badii tokko kan qabne gadhiiseen booda amma dallaa duubatti mooraa yoo ta'u galiin kan rakkachaa jiranidha. Gara barumsaatti hin deebine kan ari'atamanii itti deebi'uu kan qaban ta'e itti deebi'an jedhanii mooraa daandiirraa naannoo mooraa yuunivarsiitii kanaa rakkachaa kan jiran. Akka barataan kun jedhutti wayitti ammaa barattoonni yuunivarsiitii irraa ugguraman kunniin barumsa dhabanii daandii irratti rakkachaa akka jiran ibsee jira. Barataan kun itti dabaluun bara darbe barattoonni mana barumsaa irraa qabamanii kan to'ataman yoo ta'an mirgi barnoota isaanii dhorgatamuun seera akka hin taanee fi barattoonni kun yakka tokkos akka hin dalagne ragaa ba'ee jira. Sababni guddaan homtuun bara darbe yuunivarsiitii keessaa callisanii ukkaanfamanii qabamanii gara maakalaawwan mana hidhaa gidiraatti seensimanii turanii achitti qoratamanii dhimmi isaanii qulqullaa'ee yakka kanarraa yakka jedhame kanarraa bilisa ta'anii booda gara yuunivarsiitiitti akka deebi'anii garduu barumsa isaaniitti akka deebi'anii erga dhufaniin booda amma immoo yuunivarsiitiin immoo gara barumsaatti deebisee dhiisee kan inni gara dallaa duubatti kan ittiin rakkisaa jiru malee yakka tokko hin goone sababa biraas hin goone sababa bara darbee irraan kan ka'e amma immoo mirga barattiidhumatti deebi'uudhumaan akkasumaan shakkamuurraan kan ka'edha malee homaayyuu sababni biraa isaan godhaniif wanti isaan raawwatanis immoo hin jiru. Barataan kun akka himetti barattoonni yuunivarsiitii irraa ugguraman kun iyyannoo isaanii gara yuunivarsiitiitti galfatanis deebii waan dhabaniif gara qaama seera birootti iyyachuuf qophii ta'uu isaanii dubbate. Deebii argatan hin jiranii amma yoona yuunivarsiitiitti faana wajjin iyyata garuma yuunivarsiitiidhuma faana waliin jiru yoo didanii torbee dhufu kana gara qaama laallatuutti ni deemna iyyata keenyaan naanna kan jedhanidha kan isaanitti jiru. Barattoota yuunivarsiitii irraa ugguramanii rakkataa jiran dhimma isaanii yuunivarsiitii Jimmaa irraa qulqulleeffachuuf yaalii taasifne nuun milkaa'uu hin dandeenye. Alshabaab Itoophiyaa keessatti haleellaa raawwachuu waan danda'uuf lammiileen ishee akka of eeggatan embaasiin Ameerikaa Itoophiyaa jiru akeekkachiise. Reuters ibsa embaasii Ameerikaa Itoophiyaa jiru waabeeffachuun akka gabaasetti haleellaan kun tarii naannoo Boolee fi bakkeewwan namoonni itti heddummaatanitti ga'uu danda'a. Gabaasa dabalataa akka ta'utti dhiyaata. Embaasiin Ameerikaa Itoophiyaa jiru ibsa baaseen Itoophiyaa keessatti haleellaan hidhattoota Alshabaabiin akka ga'uu danda'u odeeffannoo waan argateef lammiileen isaa akka of eeggatan akeekkachiise. Embaasichi toora intarneetii isaatiin akka beeksisetti lammiileen Ameerikaa keessumaa magaalaa Finfinnee keessa jiran akka of eeggatanidha kan beeksise. Magaalaa Finfinnee bakkeewwan namoonni itti heddummaatan hoteelotaa fi manneen nyaataa, suppermaarketii fi bakkeewwan waaqeffannaatti akka of eeggachuu qabanis himeera. Bara darbee qondaaltonni Itoophiyaa akka beeksanitti Alshabaab haleellaa biyyattii irratti raawwachuuf akka karoorfate ragaa cimaan qaba jechuun beeksanii turan. Loltoonni Itoophiyaa kanneen biyyoota Ugaandaa, Burundii, Keeniyaa fi Jibuutii waliin ta'uun ergama gamtaa Afrikaa raawwachuuf Soomaaliyaa keessatti Alshabaabiin lolaa jiru. Bara darbee yeroo gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Itoophiyaa garee Naayijeeriyaa waliin Finfinneetti taphatan of wareegdonni miseensota Alshabaab ta'an utuu haleellaaf qophaa'aa jiranii boombiin harkatti dhuka'ee akka ture Reuters gabaasee jira. Hoogganaan Alshabaab Ahmad Godaanee erga haleellaa xiyyaaraa Ameerikaatiin fulbaana darbee ajjeefamee booda gareen kun hoogganaa haaraa filachuun diinota isaa irratti akka haaloo ba'u dhaadachaa jira. Itoophiyaan akka beeksistetti waggoota lamaan darban haleellaa adda addaa garee kanaa fi finciltoota biyya keessaan qindeeffame jette akka fashaleessites himteetti. Hidhattoonni Alshabaab bara darbee haleellaa bakka gabaa Keeniyaa Naayiroobi irratti raawwataniin haleellaa guyyaa 4 tureen namoota 67 ajjeesuu isaanii Reuters gabaasee jira. Miidiyaa keessan tumsuun cimeetti fufuu qaba jedha dameen qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Hawaasa keenya dheebuu odeeffannoo baasuun kan danda'amu tumsi hawaasa keenyaa yoo cime qofaadha.
Kanaafis OMN maallaqaan akka tumsan Oromootaa fi firoottan Oromoof waamichi godhamu itti fufee jira. Haaluma kanaan hawaasa Oromoo Tennessee magaalaa Memphis jiraataniif gaafa onkololeessa 25 bara 2014 waaree booda sa'a 4 walakkaa irratti the University of Memphis Room 340 University Center, Memphis, Tennessee 38152 tti argamuudhaan akka OMN tumsitan waamichi isiniif dhiyaateera. OMN TV. Hawaasa Oromoo Columbus, Ohio jirtaniif gaafa 3 bara 2014 tti qophii tumsa OMN'if qindaa'eerraa akka qooda fudhattan waamichi isiniif dhiyaateera. Warri Columbus, Ohio qophii tumsa OMN kanaaf waaree booda sa'a 2 irratti iddoo 803 Barnes Road, Columbus, Ohio 43226 jedhamutti affeeramtaniittu. Irkoon keenya hawaasa keenya koottaa miidiyaa keessan OMN'n tumsaa. Damee qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Namoonni godaantota seeraan alaa Afrikaa irraa gara Awuroopaatti daddabarsan kaleef qaama keessa isaanii akka gurguraniif dirqisiisaa jiraachuu qorannoon tokko beeksise. Gaazexaan Mirar jedhamu maddeen poolisii Xaaliyaanii waabeeffachuun akka gabaasetti godaantota seeraan alaa biyya Afrikaa irraa gara Awuroopaatti dooniidhaan daddabarsan 5 Xaaliyaanii keessatti qabaniiru. Lalisee Kaasa'uun gabaasa dabalataa qindeeffatteetti. Himati namoota kana irratti baname akka ibsutti godaantonni kunneen Afrikaa irraa gara Awurooppaa deemuuf maallaqa gahaa kanneen hin qabne kalee isaanii fi qaama isaanii biroo akka gurguran dirqisiisaniiru yakka jedhuuni. Akka gabaasa kanaatti namoonni balaa kanaaf saaxilaman hedduun isaanii lammiilee Liibiyaa fi Eertiraa yoo ta'an sababni isaa namoonni kun daangaa Afrikaa irraa daangaa Xaaliyaanii kibbaa Laambaaduusaa jedhamu ga'uuf paawundii 1,200 kaffaluu qabu. Namoonni maallaqa kana guutummaan kaffaluu hin dandeenye ammoo Awurooppaa erga ga'anii booda dhoksaadhaan akka garbummaatti hojjechuun maallaqa sana akka baasan kan dirqaman yoo ta'u, qorattoonni Xaaliyaan miidiyaaleetti akka himanitti namoonni seeraan ala nama daddabarsan kun namoota garbummaadhaan hojjisiisan kana yeroo barbaadanitti namoota birootti dabarsanii gurguru. Akka poolisiin Xaaliyaan jedhutti namoonni maallaqa fudhatanii fi kennuun yakka kana hojjetan 5 to'annoo seeraa jala oolfamaniiru. Kun kanaan utuu jiru lammiin Israa'el tokkos yakkuma kanaan kan wal qabatee magaalaa Room keessatti to'annoo jala ooleera. Akka gabaasa kanaatti namni kun gatii paawundii 2,000 gad ta'een kalee namaa bituu akkasumas namoota yakka kana irratti otoo ijaaraa jiruu qabamee hidhameera. Godaantonni hedduun kaleen isaanii keessaa fudhatame Afrikaa kaabaa gammoojjii Siinaa keessatti reeffi isaanii akka gatame gabaasichi mul'iseera. Ogeettiin fayyaa Daalaasitti lammiin Laayiberiyaa Toomaas Erik kan torban darbee dhukkuba Iboolaatiin du'e wal'aanaa turte kabroon vaayirasii Iboolaan qabamuun ishee himame. Akka maddii oduu CNN jedhutti ogeettiin fayyaa kun utuu mallattoon Iboolaa irraa mul'achuun jalqabin guyyaa tokkoon dura xiyyaaraan akka imalaa turte dhaabbanni dhukkuboota daddarboo fi to'annoo Ameerikaa CDC'n roobiyaarraa gabaasee jira. Abdii Fiixee gabaasa dabalataa qindeeffateera. Namooti vaayirasii Ebolaatiin du'an guyyaatii gara guyyaatti daran hammaachaa jira. Afrikaa dhihaa dhimma guddina biyyattii siyaasaaf jireenya hawaasummaa irratti xiyyeeffachuurraa guutummaatti fuula isaanii gara Ebolaatti wayita deeffatan kanatti addunyaan tarkaanfii gahaa hin fudhannee jedhanii Baraak Obaamaa immoo mootummoota addunyaa komataa jiran. Dhukkuboota daddarboo yeroo adda addaatti addunyaa kana mudatan keessaa Ebolaan isa hamaa fi addunyaaf qormaata jabaa ta'eeraa jedhu ogeessoti fayyaa dhukkuboota daddarboo irratti qorannoo geggeessan. Vaayirasii kana to'achuuf yaalii jajjaboon taasifamaa jiranillee vaayirasiin kun garuu saffisa ifaatiin addunyaa waliin ga'aatti jira. Aangaa'oti United States kan Afrikaa dhiyaatti Ebolaa fageenyarraa ilaalaa turan har'a isaaniif iyyuu hibboo guddaa ta'ee jira. Ogeessoti fayyaa gara Afrikaa dhiyaatti bobba'an vaayirasii kanaan qabamanii erga gamana dhufaniin booda vaayirasii Ebolaa haalaan United Statesiif sodaachisaa ta'aa dhufeera. Lammiin Laayiberiyaa Toomaas Erik dachii Ameerikaa irratti erga vaayirasiin Ebolaa irratti argameen booda hospitaala Teeksaas Daalaas keessatti utuu waldhaanamaa jiruu kan du'e tibba darbe ture. Duuti Toomaas Erik haala qabiyyee dhukkubsatoota adiif gurraachaa irratti gaaffii otoo hin uumin hin darbine. Maatiin Toomaas Erik kan inni du'e lammii gurraachaa ta'uu isaatiin malee isaan adii vaayirasii kanaan qabaman hundi fayyaniiru, kan mana yaalaa jiranis waldhaansa gahaa argataa jiru jechuun hoogganoota fayyaa Ameerikaa komatan. Otoo hin turin dubreen hidda dhalata Veetnaam lammii Ameerikaa Niinaa Faam jedhamtu kan Toomaasiin waldhaanaa turte vaayirasii kanaan qabamuun ishee barame. Odeeffannoo har'a baheen ammoo ogeettii fayyaa Niinaa waliin Toomaas Erikiin waldhaanaa turte vaayirasii
vaayirasii kanaan qabamuun ishee dhaga'ame. Wiirtuu dhukkuboota daddarboo fi to'annoo Ameerikaatti dura ta'aa kan ta'an Dr. Thomas Frieden kun hanqina of eeggannooti jedhu. Hogganooti fayyaa Teeksaas garuu of eeggannoo ga'an akka ture dubbatu. Dhaabbati dhukkuboota daddarboof to'annoo Ameerikaa ibsa har'a baaseen ogeettiin fayyaa lammataa kan vaayirasii Ebolaatiin qabamte Amber Finzan jedhamtu otoo mallattoon dhukkuba kanaa irraa hin mul'atin guyyaa tokkoon dura jechuunis onkololeessa 13 bara 2014 daandii xiyyaaraa Frontier jedhamu lakkoobsa balalii 1143 Cleveland Ohio irraa gara Dallas Fort Worth'tti balali'aa turte. Akka dhaabbati dhukkuboota daddarboof to'annoo Ameerikaa jedhutti imaltoota ogeettii fayyaa kana waliin imalarra turan namoota 132 ta'an qunnamuuf akka jiru beeksisee jira. Akka hojjetooti daandii xiyyaaraa sarara balalii 1143 irra turan jedhanitti Vincent utuu xiyyaara sana keessa jirtu mallattooleen dhukkuba tokkoyyuu akka irraa hin mul'atin ture dubbatu. Akka hogganooti daandii xiyyaaraa Frontier jedhanitti erga sarara xiyyaaraa jedhame sana keessa dhukkubsattuun Ebolaa akka turte himameen booda xiyyaarri sun akka tajaajila hin laanne taasifameeraa jedhani. Addunyaan dhukkuba kana to'achuuf boodatti hafeeraa jedhu hogganooti mootummoota gamtoomanii. Ebolaan United Statesin dursee daran fiigaa jira. Waldorgommii kana keessatti Ebolaatu moo'icha gonfataa jira jedhan gorsaa mana maree nageenya mootummaa gamtoomanii kan ta'an Anthony Bambury. Pireezidantiin Giinii ammoo doktoroota soorama bahan akka isaan duula Ebolaa kana keessatti biyya isaanii gargaaraniif waamicha godhaa jiru. Pireezidantiin United States Barack Obama kibxata kana akka jedhanitti addunyaa guutuun dhimma Ebolaa irratti boodatti hafnee jirraa jedhani. Akka White House jedhutti Barack Obama roobii har'aa gama viidiyootiin mootummoota British, Faransaay, Jarmanii fi Xaaliyaanii waliin dhimma kana irratti mari'achuuf deemu. Egaa daawwattoota keenya oduu har'aaf qopheeffannee xumureerraa qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.